Maamiltoonni keenya martinuu bakka jirtanitti nagaan keenya sinaa ga'u attam jirtu. Yeroo ammaa addunyaa mara raasaa kan jiru maali yoo jenne namni hundumtuu deebii isaa qaba. Vaayirasiin koronaa addunyaarraa uummata miliyoonaan lakkaa'amu innaa qabu kanneen 100,000 hedduutti lakkaa'aman immoo galaafatee jira. Har'a keessummaa tokkoon qaba. Keessummaan koo har'a dargaggoo as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatu vaayirasii kanaan qabamee fayye. Maqaan koo Yaaqoob Guddataan jedhama. Akkuma jette kutaa Yuunaayitid Isteetsi Ameerikaa keessatti naannoo Meerilaandiin jiraadha. Tole egaa Yaaqoob baga rabbii vaayirasii hamaa dhibee hamaa kanarraa Waaqayyo baga si oolchee mee attamiin ofirratti barteeti vaayirasii kanaan qabamuu kee? Tole dhukkuba kanaan qabamuu koo kanan bare ergan qabamee dhukkubichi guyyoota muraasarra ture boodadha. Kanaan ofirratti wanta kana baruu yaalee ergan dhukkubsadhee gara mana yaalaa deemeeti boodadha wanti kun isa dhaalaata kan jedhamu yaadeen akkan qoratamu gara iddoo qorannootti kanan deeme. Malee guyyoota jalqabaa keessaa dhukkuba kanadha jedhee hin yaadneen ture. Akkuma salphaattan fudhadhe dadhabbiiwwan tokkotu ture. Yeroo sana dhukkuba sana dhadhee yaadne sababuma hojiittan dadhabee laata jedhamu yaadeenii ofirra turse ergasii guyyoota 2-3 boodadha kan dhukkuba sana ta'uusaa ofirratti shakke. Vaayirasiin kun erganni addunyaa kana weeraree keessumaa as Yuunaayitid Isteetsi keessaa namoonni akka isaan manaa hin baane manatti ittifamanii jiru. Eessaana qabeette yaaddamee tilmaamni kee maali? Dhugumatti dhugaa dubbachuuf taanaan iddoo akkasiidhaan na qabe jettee guutummaan afaan guuttee dubbachuun si rakkisa. Maaliif akkumatti jettee keessumattuu naannoo Ameerikaa iddoo hundumaatti isteetota hundumaatti akkasumas immoo iddoon jiraadhus yoo ta'e bakka hundumaatti yoo shaappii godhachuu dhatte yoo makiinaa keetti gaazii guuttachuu dhatte iddoo hundumaa jira. Kanaaf iddoo akkasiidha jechuun afaan guuttee dubbachuudhaaf si rakkisa. Garuu ani kana shakku bakka hojiitti dhaalaata jedhamuun shakka. Maaliif kastamaroota hedduu jinan wal argaa oola. Yeroo sana kastamaroota hedduu jingatiin wal arguu fi sababa sanaatti na qabate laata iddoo sanaatiin fudhadhee galee laata dhukkuba kana kan jedhamuun yaada yeroo baay'ee malee iddoo akkasiidhattee guutummaan guutuu wanti dubbattuu hin qabdu. Of eeggannoon akka godhamuuf maaskii yookaan haguuggee afaanii funyaanitti kaayyatan akka kaa'amu ogeessonni fayyaa miidiyaa adda addaatiin irra deddeebi'ee himama. Harka ofiittis akkasuma gilaafsiin akka kaa'atamu. Of hin eeggannee ati maaskiin qabdu turte? Wantoota ogeessi fayyaa jedhanii akkuma waliigalaatti wantoota jedhamani maaskii wantoota harkatti godhatamanii saanitaayizarii adda addaa akka nama kamitti fayyadamaan ture. Akkuma isin jedhe garuu guutummaan guutuu dhukkuba kanarraa of eeguun baay'ee cimaadha. Sekendii gidduutti dogongoruu dandeessa. Sekendii gidduutti wanta kana irraanfachuu dandeessa. Sababa kanarraan kan keedha kananii akka carraa ta'ee sirriitti of eeggachaan ture garuu guutummaan guutuu of eegdee wanta kanarraa bilisan taa'achuu dandeessu. Keessumattuu gaafa kastamaroota adda addaa jiniin wal agartu maamiloota baay'ee gara keetti gaafa isaan dhufanii of eeggachuun ni cima. Sababii kanaattidha kanan wanta kanarra bu'e jedhee kana yaaduyyuu. Umriin kee meeqa taa'ame yaa qofatam? Ani umriin koo 22dha. Egaan umriin kee 20moota keessa jira dargaggeessa. Akkuma darbee dhageenyu namoonni baay'een keessumaa naannoo biyya keenyaattis haa ta'u asuma biyya kana keessatti iyyuu dhibeen kun yookaan vaayirasiin kun dargaggoota inni qabee ijoollee xinnoo yoo qabee hagas miidhuu hin danda'u. Kan akkas jedhamutu himama. Ati immoo vaayirasii kanaan qabamtee dhukkubsattee fayyite. Mee maal keessa dabarte attam ture? Anis ilaalcha akkasiin qaban ture baay'ee. Akkuma kana dargaggoota hin qabu yoo maqabees immoo haala salphaadhaan dandamachuu danda'u jedhamu yaadan ture. Kanaaf dargaggoota hin qabu ni jedhamu ilaalcha dogongoraadha. Kanaaf namni kamiyyuu dargaggeessas ta'e maanguddoos ta'e ijoollee xiqqoos ta'e of eeggachuu qabu dhukkuba kanarraati. Dhukkuba kana immoo yeroo na qabetti baay'ee na dhukkubee ture akka carraa ta'e akkuma jalqaba siif kaasee ture. Ofirrattan ilaale akka salphaattan ofirratti ilaale maaliif na dadhabsiisee ture akka carraa ta'e guyyoottan jalqabaa baay'ee na dadhabsiisee ture. Ani garuu sababuma hojiidhaaf hin dadhabee laate jedhamu yaadee ture. Guyyaa 2-3 erga inni narra bulee qofa boodadha kanan wanta kana ta'uusaa yaadee gara mana yaalaatti deeme. Kanaafuu ofirratti ilaaluu mini
guyyoota gara jalqabaa gaafa wantoonni akkasii simptamiin akkasii sirriitti argamu gara mana yaalaa deemuu yookaan immoo of ilaalchisuun murteessaadha jedhee yaada. Mallattoonni dhibee kanaa sirratti argame yookaan erga qabamtee mana yaalaa dhaqxee vaayirasiin kun si keessatti argamuusaa bartee booda mee dhibee attamii yookaan akkamitti si dhukkube mee sadarkaa ati irratti dhukkubsatte yookaan sadarkaa itti dhukkubsatte sana mee naa ibsi. Yaa baay'ee na dhukkube ani keessumattuu akkuma sitti dafee gara mana yaalaa gatiin hin deemnee fi utuun dafee gara mana yaalaa yookaan immoo dhukkuba sana ta'uusaa beekeera ta'ee haalli itti na dhukkubuusaa meebii hir'achuu danda'a ture. Garuu ani ofirratti gatiin ilaaleefdha kan inni baay'ee na dhukkube. Keessumattuu guyyaa gara jalqabaa Meeyii 5 natti fakkaata. Baay'ee na dhukkube sadarkaa ittiin emerjensiidhaan gara hospitaalaa deemuutu narra ga'ee baay'ee na dhukkube. Ergasiiti guyyaa 2 booda immoo baay'ee natti cime ammasii. Torbee 2 guutummaadhaaf baay'ee na dhukkubaa ture. Erga torbee 2 boodadha kan guutummaan guututti fayyee qorannoo lammataa erga godhamee booda kan bilisa guutummaan guutti bilisatee kanan bare. Namoota kaani dhibeen kun gaafa qabu ujummoo qilleensa isaanii qabaa hafuura nukute jedhu kaan immoo nu dadhabsiise kaan nu qufaasise jedhu meesiin kanneen akkasii keessaa kam ofirratti argite isa kamtu hedduu sitti cime? Simptamiis garaagaradha. Anaan natti geeddaraa ture. Guyyaa jalqabaa harka koofaa kana paaralaayizd na godhee miila koofaa kana hafuura koos na cufee ture guutummaan guututti naannoo gara daqiiqaa 30 akkasitti. Ergasiiti gara mana yaalaa deemee ka'ee gaafa achiis deebi'u xiqqoo natti fooyyee guyyaama sanan deebi'e ofirra galagalee achitti iddoo mana yaalaa sanatti yaaliin tokkollee naaf hin godhamne yaalii muraasaa erga naaf godhamee booda gara manaatti deebi'e. Ergasii booda garuu natti geeddara ture. Guyyaa baay'ee na dadhabsiisa ture. Guyyoota muraasaaf baay'ee na dadhabsiisa ture. Dandeen ka'uun ture sireerraati. Baay'ee dadhabbii guddaa narra ture. Ergasii mataa na dhukkubaa ture. Ergasiitii ol na guuraa ture. Nyaata na nyaachisu ture. So simptamii isaa yeroo hundumaa hin geeddarama. Natti geeddaramaa ture guyyaadhaa gara guyyaatti. Malee dhaabbataan irratti hin turre. Hammamiif dhukkubsatte? Naannoo gara torbee 2 dhukkubsadhe. Torbee 2 booda garuu guutummaan guututti fayyaan ta'e. Mana yaalaa dhaqxee vaayirasii kanarraa walaba ta'uu keessatti mani? Eeyyeen. Tole egaa akka dargaggeessaa vaayirasii koronaan qabamee dhibee kanarraa dandammatee fayyeetti dargaggoota akka keetii akkasumas kanneen biroo tarii of dagachuudhaan dhibee kanaaf saaxilamuu malu jettee yaaddu biyya kanas haa ta'u hawaasa biyya kana keessa jiru hawaasa keenya akkasumas kanneen biyya jiraniif dhaamsi qabdu yoo jiraate. Sirriimadha. Namoonni baay'een ilaalchi isaanii keessumattuu dargaggoota hin qabu akkuma jedhamu asittis taanaan biyyattis namoonni baay'een keessumattuu gara biyya keenyaatti immoo yoo fudhattee ilaalte namootumti gurguddoon iyyuu namootumti umurii isaanii gurguddoota ta'an illee iyyuu waa'ee kanaa gadi fageenyaan amma ammaatti sirriitti hin hubatin jiru akkan gurraa qabutti. Kanaaf dargaggoonnis ta'e maanguddoonni guutummaamti saba keenyaa kan ta'e hundumtuu dhibee kanarraa guutummaan guutuu of eeggachuu qaba. Amma danda'ametti namni hundumtiyyuu mana isaa yoo ture baay'ee gaariidha. Yoommoo haala rakkisaa yookaan immoo wanti isa gadi baasu mana keessaa gadi isa baasu yoo jiraate immoo wantoota ogeessi fayyaa jedhaman guutummaan guututti fayyadamee ofiisaaf maatii isaa eeguu qaba. Keessumattuu dargaggoonni keenya dhibee kanaan qabamuu hin dandeenyu jedhanii akka salphaatti yookaan immoo haala salphaadhaan akka laayyootti fudhatanii gaafa gadi ba'an meebii dhukkuba kana gara manaatti fidanii maatii isaanii miidhuu danda'u, abbootii isaanii baay'ee miidhuu danda'u, dhukkuba kanaan qabsiisuu ni danda'u gaiteef ofiis isaanis maatii isaanis daa'imman isaanis saba keenyas eeguu qabu jedhee yaada. Dargaggoo Yaaqoob Guddataa ammas irra deebi'ee baga Waaqayyo dhibee kanarraa si baraare baga oolte ibsa nuu kennuudhaaf keessummaa keenya waan taateef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan akkasumas maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatoomi. Galatoomitu jiru.